rakkoo keessaa bal'inatti bahuu barbaadda furmaanni kee sodaa rabbiiti. Attaqwaa sodaa jechuun alkhoofu min aljaliil waan rabbiin isaaf kenne galateeffachuu dalagachuun gaarii. Qabriin tiyya ana malee nama biraa hin qabdu jettee itti qophaahu seenaa bareeddu waa irraa baradda waan ta'eef. Aalima kana ziyaaruudhaaf erga biyyaa fagaatanii deemanii booda karatti lafti itti dhiitu. Rooba akkatti argaatu kana roobu jira. Ani ammoo nama biyya namaa jiru eessa bahaa jedhe. Iddoon bultii isaatiif iddoo hojii isaa waliin aanu. Takka waan kadhadhe dhabee hin beekuu jedhe waan takka malee. Garuu ammoo takka bicha awwaannee jedhe. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu al-mahmudatu lil-muttaqin wala udwan illa 'ala adh-dhalimin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربنا في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خبجمتوتا في جالة متوتا نجن خبجا في جاللا بكجرت نتسن هذاك أبو جتاتي اللي فيديو برنوتا بريد سني كبو في سينا غاري ويسني في ديت الإرا سينا كنرة وابرت وانتف حاجة أمرتي نفانا بوا dhugaadha namni kenna waan nama kolfisiisuu fi waan nama seeqachiisu laaluu barbaada. Haa ta'uuti ammoo yeroo tokko tokko ammoo wantoota waa irra baratanillee laaluun gaarii nu fayyada waan ta'eef jechuudha. Rabbiin Qur'aan isaa kabajamaa keessatti yoo dubbatu waman yattaqillaha nama rabbiin sodaatu yaj'al lahu makhraja iddoo bahiinsaa isaaf taasisa wayarzuquhu min haythu laa yahtasib ammas ammoo rizqiillee iddoo inni hin yaanneen isaaf baasaa jedha. Hin rakkatte rakkoo keessaa bal'inatti bahuu barbaadda furmaanni kee sodaa rabbiiti. Hin dhabde rizqii bal'oo barbaadda furmaanni kan kee sodaa rabbiiti. Salaatu jirta soomanu jirta akka soomannii fi salaanni kan kee sirraa qeebaluu barbaadda furmaanni kan kee sodaa rabbiiti jechuudha. Akkasuma barachuu jirta qur'aanatu sii qabatamuu dide barnootatti barattu galma sii gahuu dide kaayyootan deessii milkaa'uu dideemi furmaanni kan kee sodaa rabbiiti jechuudha. Kana hunda ragaan jecha rabbii ol ta'eeti malee jecha kiyyaa miti jechuudha. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu ya rabbiin na sodaadhaa isin barsiisaa jedha. Yoo sodaa rabbii qabaatte beekumsa argachuu dandeetta. Yoo ati rabbi sodaatte ilmii sii laafuu dandeetta. Yoo ati rabbi sodaatte kallattii hundaanuu wanti itti bartuun bu'aa sii godhachuu danda'a jechuudha. Wanti ati itti fayyadatu kunillee wanti ati dadhabaatu kunillee ibaadaan salaanni qaraatiin qur'aanaa akkasuma soomanni kan kee kasirraa fuudhamu maali yoo sodaa qabaatte jechuudha. Sodaan maali waan jedhu lillalla. Sodaa rabbi sodaachuu kana akkamitti kan ulamaa'iin jechuudha. Attaqwaa sodaa jechuun alkhoofu min aljaliil rabbii sodaachuu. Yoo waajiba isaa dhiise rabbiin na adaba jettee yoo akkasuma wanta rabbiin irraa dhoowwe dalage rabbiin na adaba jettee rabbi irraa sodaatu sodaa jedhamaa jechuudha. والأعمال بالتنزيل وام بفمات اتل دلقوا قرآن جل ديمو حديث رسوله ودفو بكر رأو وجر رأو وام بك اتي أجيت جل ديمو الآن وام بفمات اتي قرآن حديثتي دلقوا صدا ربي الرأي جتو أتي واربنا رأو وهجم كر رأو وماتو وفقافته أنا مو هجم هريرون جدوك يا جدو ربي قياجلو لا لودندو قدا أقسم الله هجم أمو hadiisaa fi qur'aana kana jala deemaa waan jedhullee of gaafachuu danda'u qabna. Yoo akkasitti deemneeti hin jenne sodaa rabbii kana qabaannee jennaan hundaanuu milkoo. Furtuu waa hundaatu sodaa rabbiiti waan taateef jechuudha. Hayyee wal qanaa'aatu bilqaliil. Ammallee sodaa jechuun rabbi sodaachuu irratti namni tokko qajeelchu waan rabbiin isaaf kenne galateeffachuu. Ka dhabe bichaa barbaadu osoo hin taane ka qabu xiqqoo saniyyuu irratti qanaa'aa qabaachuudha jechuudha. Nagaha jettee qalbiin isaa beeku. Qanaa'aa qabaachuu jechuun kun dalagatuu dhabuu miti. Kaa'abachuu dhabuu miti. Hoo namni isaa olii ilaalaa haanfa'uu dhabu. Qalbii keenya garuma nama ol olitti yoo mana kee kireeffannee galuu dandeenye bitannu malee nu danda'an jennee halkanii guyyaa waan sanii yaadu. Yoo ammoo mana ijaarannee qabaannee kasanii olii yaadu. Yoo makiinaa qabaanne ka biraa dabaluu yaadu. Walumaa galatti hammiif gammiin kenna yaaddoo kenna guddaan waa'ee maallaqaa ta'utuyyuu hin barbaachisu jechuudha. Dalagachuun gaarii. Yaadni keenya halkanii guyyaa keessatti waa'ee qabeenyaa yoo ta'eetiin jedhee rabbirraa fagaataa deema. Maaliidhaaf kallattii qabeenya kanaatti walii qabuu yaada malee namni yoo sani kallattiin kun kallattii rabbi jaallatu moo rabbi hin jaalanne hin eeggatu waan ta'eef jechuudha. Wal qanaa'atu qalbii. Walisti'daadu liyoomin rahiil. Ammallee sodaa rabbiiti wanti jedhamu qophaa'uudha guyyaa fe'annaatiif. Guyyaa ati sirraa fe'attuuf arraan tana qophaa'uu qabda. Maaliin qophooftu? Salaataan, soomanaan,
zikiriidhaan, qaraatii qur'aanaatiin, sadaqaadhaan wantoota kamiifuu qophaa'uudha. Guyyaa ati asirraa deemtee akhiratti galtu kanaaf qabriin tiyya ana malee nama biraa hin qabdu jettee itti qophaa'uudha. Namni tokko yoo fakkeenyaaf imala tokko asirraa biyya jirturraa ati gara biyya kan keessatti deemuu jiraate yookaan ammoo biyya kan keerraa gara biyya wayii deemuu barbaadde imala karaa kanaa keessatti maaltu na barbaachisa waan jedhu ilaaltu. Yaabbii fi nyaataa fi bultii fi waan si barbaachisu hunda dura qopheeffattee kun ammoo waan tokko tokko karaa kanatti na qunnamaniif jettee boonasii biraa jala qabattee deemtaa jechuudha. Akiraallee akkasitti itti yaadne dalagachuun barbaachisaadha. Akiraaf qophaa'uun ammoo sodaa rabbii irraa, azaaba rabbii sodaachuu irraa. Rabbiin yoo ani hin qophaa'in na adabaa beekuu irraa jechuudha. Kun sodaa rabbii. Sodaa jechuun akkana. Hayyee nama rabbii sodaa tokkoon wal isin barsiisa. Seenaa bareeddu waa irraa baradda waan ta'eef. Gaaf tokko Imaamu Ahmad ibn Hanbal hundi keessanuun beektanii imaamu muslimtootaati. Imaamni kun nama ulamaa'ii wayii ziyaaruudhaaf bahan. Ulamaa'ii kana namni maqaa dhagaha malee yeroo duraatti fuula arguu hin danda'an. Akka amma sooshaal miidiyaan babal'atee namni viidiyoo dhufee wal argu kana hin jiru waan ta'eef maqamaa isaanii gurratti yoo beekan malee namni ammoo fuula isaanii ilaalee kun ebeluudha jedhee nama beekuu hin danda'u jechuudha. Aalima kana ziyaaruudhaaf erga biyyaa fagaatanii deemanii booda karatti lafti itti dhiite. Karatti lafti itti dhiitee jennaani masjiida wayiitti goran. Masjiida goranii naannoon lafa tamaati ishaa'ii salaatanii uummanni masjiidaa yaa'ee dhumateetiin jedhe zabanyaan masjiidaa ati eenyu eessa deemta jedheen. Annam karaa deemu lafatu na dhihee as buluu fedhaa jedheen. Lakki masjiidni kun bultiin hayyamamu buluu hin dandeettu jedheen. Lafti dukkana ala. Roobni roobuu jira. Gara itti bahuudhaan. Lafaa dukkana akka tagartu kan. Rooba akkatti argaatu kana roobuu jira. Anni ammoo nama biyya namaa jiru eessa bahaa jedheen. Waardiyaan masjiidaallee hin baase. Baasee jennaani waan isaan hin beeknee fi isaan illee hin baane. Eega bahanii booda deemanii asuma karaarra deeman namni wayii ifaa ibsaa itti dhufe. Ifaa sammiyaas naa ibsi jedhanii. Ifaa san naa ibsi jennaani ifaa kana itti ibse. Ibsee bakka jiran san achi taranii ga'aniiti nama akkam deemuu maaliif deemta dukkana keessa rooba kanaan jennaan itti himan. Nama akkana ati karaa deemuu jira. Karaa deemu kana keessatti ammoo lafti na dhiitee jennaani bakka buluu barbaadachaa deemaa jedhanii. Hayyee kootu anuusi bulchaa jedheeti fuudhee galee. Namichi fuudhee isaaniin galu kun isaan hin beeku. Nama rakkatimatti zaayiruma argee fuudhee galuutti jira jechuudha. Egaa fuudhee mana galee booda iraatii nyaachisee iddoo bultii isaanii kenneefii ka'eeti iddoon bultii isaatiif iddoo hojii isaa waliin aana. Inni mana daabboo qaba. Daabboo kana hojjetaa bula halkan. Waan buru gurguru jechuudha. Yeroo daabboo kana hojjetu zikirii jedha. Zikiriin afaan isaa irraan ba'a. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Zikri makana jaati hojjetaa jechuudha. Imaamu Ahmad nama caalima. Nama kana laalanii ka'aniiti erga sirriitti laalanii booda maal jechuun jirtaa jedhee gaafa. Zikrii jedhaatiin hojjedhaa jedhe. Ayyee zikrii hojjetaa waan kana hojjettaa. Zikrii godhuu kana wanti ati argatte maali? Wanti ati irraa fayyadamtu jiraa jedhanii gaafatan. Zikrii kana jedhee jedhe takka waan kadhadhe dhabee hin beekuu jedhe waan takka malee. Zikrii ma jedhaa waan kana hunda rabbiin na awwaataa jedhe. Garuu ammoo takka bicha na awwaannee jedhe. Takkattiin sun maalii jedhanii gaafatan. Yaa Rabbi nama Imaam Ahmad jedhan caalima Imaam Ahmad jedhan na argisiis jedhee rabbiin kadhadhe isa bicha hin argine malee hunduu naa qeebalamte du'aa hin tun jedhe. Achi booda ajaa'iban. Rabbiin wanti masjiida kanaayyuu ana baaseef wanti biyya kanattu naannoo kanatti na gorsee fi gabricha isaa kanaan waliin na ga'uuf jedhaniifi Imaamu Ahmadiin baanan tullee ana du'aayii ati jettullee rabbiin sii qeebalee gammadii jedhan. Namni hariiroon jidduu isaatiif jidduu rabbii isaa yoo walitti dhiyaawwanna qabaate waan kadhate argata. Namni qanii sodaa rabbii qabaate iddoo xinqamee ba'a. Namni qanii rabbiin walitti jidduu isaa walitti dhiyeenya qabaate waan kamiin keessaa yoo bahuu danda'a. Nuti amma inuma hojjenna, inuma baranna, inuma ifaanya. Maaliidhaaf garuu achi nu jalaan deemu?
yoo kadhanne maaliif kadhante hin awwaan maali hariiroo jidduu kennaa fi jidduu rabbii kennaa cibsachuu danda'u qabnaa jechuudha. Imaamu Ahmadiin kun arraantana sababa rabbii isaanii sodaataniif yookaan ammoo hariiroon jidduu isaaniitti jidduu rabbii isaanii walitti jiruu fi maantaan masjiida saniyyuu baafamnaan rabbiin nama kana isaanii taasisee silaa ka achi bichaa bulaniitiin jedhan achi bahanii iddoo bultii gaarii argatanii nyaata gaarii nyaatanii gammadanii bulanii jechuudha. Ati rabbi bira irkattee jennaani wallaahi nuu milkoofta. Hin milkoofta. Rabbiin ammoo waan ati hin beekne karaa ati hin beekne si tumsa.